Gufulee milkaa'inaa. Gufulee milkaa'inaawwan aramaan gadii kanarraa cimsii of eeggadhu. Inni jalqabaa ofittummaa. Baay'ee hin fakkaatu garuu ofittummaan gufuu milkaa'inaa isa olaanaadha. Kanaaf irraa fagaadhu. Inni lammaffaan sodaa kufaatii. Milkaa'insa keessatti kufaatii sodaachuun gufuu milkaa'insaa isa itti aanudha. Kanaaf tasumaa gonkumaa milkaa'uu yoo barbaadde kufaatiin sodaatiin. Kana jechuun riiskii kamiyyuu fudhachuu hin sodaatiin, garuu riiskii ati fudhattu moderate ta'uu qaba. Moderate risk takerii ta'uu qabda. Kana jechuun riiskii akka nama beeku tokkootiitti yookiis baratee tokkootiitti ilaaltee hamma survive yookiin resistant gochuu qabdu adda baafattee beekuu qabda jechuudha. Inni sadaffaan karoora qabatamaa qabaachuu dhabuu. Specific wanta ta'e goolii yookiin galma yookiis wanta milkeessu adeemnu qabaachuu dhabuun gufuu milkaa'inaa isa sadaffaadha. Kanaaf jireenya kee keessatti karoora qabatamaa ittiin galma keessa nageessu qabaadhu. Kunis yeroo kamiyyuu taanaan kaayiroosii fi kiroonoos kan jedhaman yeroo darbe kan laalleetiin kan hundaa'u ta'uu qabaa jechuudha. Osoo nuyi kiroonoosiitiin yookiin chronologically ordered kan ta'e karoora akkasii qabnuti kaayiroosiin gidduutti yoo nu mudate isa kanallee keessummeessuun baay'ee gaariidha jechuudha. Inni afuraffaan galmawwan beekamoo qabaachuu dhabuu. Akkuma aramaan olitti kaasee galma beekamaa wanta hojjettuuf, wanta karoorsiteef, wanta yeroo keerratti baasaa jirtu, wanta umurii keerratti umuraa jirtu, wanta kanaaf kan kana fakkaatanitti kan falaa jirtu sana hundumaa galma dhaabbataa hin qabdu yoo ta'e kunis gufuu milkaa'insaa isa kabiraadha jechuudha. Jijjiirama haala jireenyaa. Inni kun immoo shanaffaadha. Jijjiirama haala jireenyaa. Namni tokko jijjiirama haala jireenyaa tokkoon gaafa faced ta'u yookiin challenge akkasii kana gaafa argu milkaa'insa isaaf gufuu guddaa akka ta'u beekuu qabaa jechuudha. Haala kamiyyuu haa ta'u jijjiiramuu danda'a. Akkaataa jireenyaa haa ta'u, nuyi mataa keenya haa ta'u, wantoonni hedduun yeroodhaa gara yerootti kan yuunivarsiitii yookiin siistema amma keessa jirru kana jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf jijjiirama kana ilaallee nus isa kana ni sodaanna yoo ta'e kun gonkumaa milkaa'insa keenyaaf gufuu akka ta'e beeknee gochuu hin qabnu jechuudha. Irraa fagaachuu qabna. Waan har'a hojjechuu dandeenyu yeroo biraatti dabarsuun isa ja'affaadha jechuudha. Wanta amma dandeenyu humna amma qabnuun, yeroo amma qabnuun, beekumsa amma qabnuun, ogummaa amma qabnuun bakka amma jirrutti wanta hojjechuu dandeenyu tokko boran hojjedha yookiis yeroo akkasiin hojjedha jennee dhiifna yoo ta'e tasumaa milkaa'insa keenya irratti dhiibbaa guddaa waan qabu yookiis immoo akka qabu beeknee dhiisuun dirqamaa jechuudha. Kana tasumaa amala akkasii balleessuun dirqama keenyaa jechuudha. Inni torbaffaan hanqina karooraa yookaan qarshii maallaqa caalaa. Hanqinni karooraa milkaa'insa keenyaaf baay'ee gufuudha. Irra deebi'een jedha maallaqa dhabuu caalaa yookiin qarshii ofirraa dhabuu caalaa karoora dhabuun milkaa'insa keenyaaf gufuu isa olaanaadha. Itti gaafatamummaa maatii. Maatii tokko keessatti itti gaafatamummaa sirrii, itti gaafatamummaa ifa ta'e, clear ta'e tokko qofaa qabaannee adeemuu qabna malee callisnee waa'ee isa kanaas, waa'ee isa sanaas, waa'ee nu laallatus, waa'ee nu laallannes yeroo hundumaa faana dhiphanna faana buunee baana yoo ta'e kunis milkaa'insa keenyaaf gufuu guddaadha jechuudha. Inni kabiraan waan tokko irratti xiyyeeffachuu dhabuu. Inni kun akkuma aramaan olitti ibse galma dhaabbataa tokko yookiis wanta milkeessuuf adeemaa jirru dhaabbataa tokko dhabuun isa kanas isa sanas yeroo agarru callisnee hojjenna yoo ta'e milkaa'insa qabaachuu dhabuu dandeenya jechuudha. Faayidaa yeroof jennee mul'ata yookaan
kaayyoo keenya dagachuu. Inni kunis milkaa'insa gufuu keenyaa yookiis immoo milkaa'insa keenyaaf gufuu isa olaanaadha jechuudha. Faayidaa yeroof yookiis karoora guyyaa har'aa qabnu tokko hiriyaa keenya tokko arginee isa faana gammaduudhaaf yookiis immoo waanuma tokko arginee gidduutti wanti biraan mudatee sanaaf gammachuu yeroo muraasa yookiis immoo waan ta'e tokko gochuudhaaf yeroo muraasaaf kaayyoo keenya yookiis immoo karoora milkeessuudhaaf adeemaa jirru sanarraati yookaan milkaa'insa keenyaaf gufuu isa guddaadha jechuudha. Kophaa hedduu hojjechuu. Inni kunis yeroo hundumaa yeroo waa hojjennu namoota naannoo keenyaa wanta hojjennu irratti muuxannoo qaban, ogummaa qaban, isaan kana faana muuxannoo exchange gochuun experience sharingiin hedduu murteessaadha. Yeroo hundumaa qofaa keenya fiigna yoo ta'e, yeroo hundumaa waanuma kamiyyuu ofuma koo jenna yoo ta'e, wantolii yeroo gabaabaa keessatti achiif gochuu dandeenyu yookiis milkeessuu dandeenyu ganaa ofii keenya diigaawutu goonee bira ga'uudhaaf yeroo hedduu nu fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa qofaa fi gurraa of eeggachuun milkaa'insa keenyaaf hedduu murteessaadha jechuudha. Humna ofiitii ol yaaduu. Takka yeroo kana jennu the power of thinking big ka jedhu barruun baay'ee bareedaa ta'e wayii jira. Waan guddaa yaaduun hedduu bareedaadha, hedduus murteessaadha. Garuu waan hin dandeenye tokko ammuman hojjedha jennee humna keenyaa ol waan effort keenyaa ol ta'e tokko carraaquun yookiis immoo effort keenya puriit gochuun akkuma kana akka nuyi abdii kutannu akka nuyi milkeessuu hin dandeenye wayiitti nutti fakkaatee argamuu danda'a waan ta'eef kanaaf amma danda'ametti haga humna keenya hamma dandeenyu qofaa hojjechuudhaaf xiyyeeffachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Leenjii barbaachisaa qabaachuu dhabuu. Yeroo ammaa kana leenjiin offlaayinii haa ta'u onlaayinii gama garaagaraatiin aksesiinsaa baay'ee gaariidha yookiis immoo hedduminaan jira jechuudha akka yeroo durii miti. So kanaafiyyuu amma danda'ametti leenjiiwwan wanta nuyi milkeessuuf adeemaa jirru wajjin wal qabatanii jiran yeroo garaagaraatti yeroo keenya qindeessuudhaan iskeejul gochuudhaan pilaanii baafachuudhaan akkuma hojjennu pilaanii baafachuudhaan leenjii barbaachisaa fudhachuunis hedduu murteessaadha jechuudha. Kana dhabuun gufuu milkaa'insa keenyaa isa kabiraadha jechuudha. Sabrii dhabuu yookiin obsa dhabuu. Baay'ee obsi hedduu murteessaadha. Akkuma Oromoon jecha saasa guddaa yookiis mammaaksa guddaa tokko obsaan aannan goromsaa dhuga jedhu obsaan aannan goromsaa dhuga jedhama miti yeree. Kana jechuun namni obsee waan gaarii tokko wanna baay'ee bareedaa ta'e tokko wanna qaalii yookiis immoo value guddaa qabu tokko ni argata jechuudha. Yeroo obsinu garuu callisnee waanuma fi osoo hin taane wanti sun boriinsaa fiichariitiinsaa gaarii akka ta'e amannee abdiitiin hojjechuu qabna jechuudha. Macaafni qulqulluu akkana jedha mitiiree abdiin nama hin layyaasisu. Abdiin nama hin layyaasisu jedha mitiiree Waaqayyoon abdannee Waaqayyoon amanannee dhuguma immoo beekumsa keenya guutuu, enerjii keenya guutuu, yeroo keenya guutuu, ogummaa keenya guutuu irratti invest goone yoo hojjenne wanti tokko boriinsa gaarii akka ta'e homaa hin maminaa. Milkaa'insi hunda keenyaaf. Oro English.